dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu ashamaa bagga guyyaa gootota Oromoo eebila bultii 15 bara 2021 geessan kan isaan yoo ifatanitti dhugaasaati. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa muummeffannaa kurfii keenya guyyaa har'aa immoo isin dhageessisuun gara qaama isaatti tarkaanfanna. Gidirfamni kutaalee Oromiyaa garaa keessatti loltoota poolisootaaf tikoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan geggeeffamaa ture ammas daran jabaatuun giddugaleessa Oromiyaa, lixa Shaggar, lixa Oromiyaa, godina Wallagga Ba'aa, kaaba Oromiyaa, Konyaa Walloo keessatti ammoo lolli duguuggaa sanyiif saamicha qabeenyaa qindaawaan geggeeffamaa ture halkan edaa jalqabee bifa haaraan itti fufuu irratti odeessa bakka sadaniitu bilbilee Oromoota 3 irraa argannetu saniif dhiyaata. Turtiin keessan agamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana turuuf isan hawwataa. Jalqaba irratti duguuggaa sanyii qindaawaa fi lola weerara daangaa babal'ifannaadhaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti bifa haaraan eegale irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo tokko irraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqan itti dhiyaadha. Lolatu jira beeki amma lafa maddi lamman irraa hidhameeti gaati wanni jiru jiraataayi gubatee bileeda haaratti lolli irra deemeera. Eda galgala toora sa'aatii 7 takkaa wakkaa Impaayera Itiyoophiyaatti galgala keessaa toora sa'a tokkotti jalqabe jedhu lolli eessa jalqabe miidhaa attamiitu qaqqabe ammallee lola kana eenyu sinibbane? Nama haga gubate nama haga beekanaa qulqulleessuu siina jedheeti malee mana gubate idduun dhagahee garuu irra gaheeti siina amma silaa biran geenye. Hayyee. Lola mootummaa tammare mootummaa abbaa irree tammare hataayitti lolli kan jalqabe halkan sa'aatii tokko intaha amma achirraa jalqabeeti karaa kaarra qoriitiin halkan sa'aatii 4 o'clock amaarri akkuma sanitti lafa Oromoo irra jirutti birmatee dhukwaasa banee amma kallattiin hundumaan dhukwaasi eegalameera kun amma karaa harbuu kan jedhu yengaddatoo wayii tokko siniin akka akkaate harbuu kan jedhamu achitti kuufama liyyaalliini. Arbuu buufatanii jiru humna guddaa jira arbuu kan birgeedii tokko faa ga'u jedhamu. Arbuu birgeedii tokkotu jira beektaa birgeediitu achi jira makiinaa 25 fagarii sheenaa kamitee duusheenii asitti qeerroon kuteeti jallaa hidhee jennaan argee deebisee beektaa amma kunoo makiinaa 25 kan keessa 10 gara maddi harbuuti 15 ammoo gara goda Amaaraatti gandi takka Mokkoi kan jedhamu mokkoi irra garagalee karaa mokkoi kan achiin nutti cabsuu yaalii jira beeki. Amma gaasala cabsanii saamarsanis malee amma silaa qophii ma jirtu silaa ofirraa loluuf qophii jira hawaasni Oromoo Walloo attam humni keessan. Humni keenya biyya konkolaataanis baajaajiinis birmatu jira waliifi ammallee qophiirra jira ni ofirraa hin kolannaa halkanii guyyaa keenya ofirraa eeggataa jirra silaa waan bira darbisiin lolli amma banameeru lola dhaabbateen akka darbutti. Kanaafuu wanni nuti jennu har'a manguddoon gaafa dubbii tokko haasaa oli bariitumtii lola jalaan dhufa manguddoon wama dubbii kanaa haasa'uu qabuun jedha wanni hawaasaadhaan Oromoo wanni dhaamu. Maanguddoon amma gara Wallootitti jaarummaa dubbannaa dubbii jaarummaa ni hiiknaa jettee haasoftu kunuu jaaroliidhuma kana dura opiidiyoo taatee sooroma baateedhaa jedhan dubbiin kun dhugaa. Eegaa warruma opiidiyoo wajjiniin ilkaan fiixee amma ergaan itti darbee jirutu jira jaarsummaa kana keessa warri jaarsummaa kana haasa'u bulii kana sadan keessatti jaarsummaa haasaanii jennaan lolli kun irratti hin rabbaname lola kana kakadee deemu jiru dubbii jaarsummaati dubbiin jaarsummaa kun nu fichisiisaa deemu jira irraa qusatuun barbaachisaa nama Oromoo ta'e tokko wani na hidhaanu. Dhugaa silaagaa akka Oromootti Oromoo Walloo muuxannoo guddoo qabdi jaarummaadhaan gootota hedduu dhabdan eenyuma kana ulmaa'ota baay'ee dhabdan sheekota dhabdan gootota Oromoo dhabdan keessumaa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo jajjabduu
akkaan jirti Oromoo qabdee deemtu jedhamtu kan hidhattee jirtitu maqaa jaarummaan dhibe maqaa jaarummaan dhume yeroo darbe Affaar waliin rakkoon furamee waliin bitaa waliin gurguraa jedhanii Oromoonni Walloo gara Affaaritti osoo deemanii konkolaataa irraa buusanii nam 7 nama 14 qalanii barabaraan Oromoon maqaa jaarummaan sobama gootonni Oromoodhaa hedduun maqaa jaarummaan dhumani mee kana irratti muuxannoo qabdurraati jabeessi Oromoof dhaami keessumaa Oromoonni Walloo jaarummaa kana ammaa barabaraan goyyomu maa ittiin qalamu taarika darbe dinatu jira beektaa gootanii kadhanne kan akkasanallee jarrafaarraa ta'eeti jaarsummaan kanaatti namni jaarsa jedhee dubbii amaaraatti dubbii Oromoo hedduu deemu diina keenya akkatti fudhannaa liyyooyiliin isuma liyyooyilii adiin barbaanini kanaafuu waan akkasiiti kanan Oromoo bal'aadhaa amma. Kan amma dhageessan kun duguuggaan sanyii qindaawaa fi saamichi qabeenyaa dhakaa Oromiyaa konyaa Walloo keessatti gaggeeffamaa ture. Guyyaa kaleessaadha ammoo galgala keessaa toora sa'a tokko eegaluun itti fufee jiraatu irratti odeessa Oromticha Walloo irraa argannee sin dhageessinedha. Ammoo kan asaanu giddugaleessa Oromiyaa keessatti tarkaanfiilee boonsoo dhiyeenya kana miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon fudhatamaa jiran addatti tarkaanfii guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon fudhatameef haala waliigalaa Oromoonni konyaa lixa shaggar keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbiluun marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa waliin tolfannetti isiniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala itti dhiyaadha. Guyyaa hawaasni Oromoo bal'aan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaa immoo addatti guyyaa gootota Oromoo lolaanii diina kufrisanii kufaa kabajataa jiran kanatti arras ajjeechaan gara lixa Oromiyaatti itti fufee akka jirutu dhaga'ama. Konyaa Walloo keessatti halkan heddaa isaa tokkorraa kaasee lola guddaatu jira. Godina Wallagga Baawona Eebantuu Aroolimmoo Giddaa Ayyaanaa fi iddoo kanattillee Oromootatu dheereef isaanii lafarratti mul'ata. Kan giddugaleessa Oromiyaa kun maal fakkaatame maal keessa jirtu marii keenya kanarraa anfannaa. Akkuma dhugaatti Oromoon amma lola qaamota sadii gidduu jira. Tokko lola yeroo mootummaa biyya biraa yookaan waraana mootummaa Shaaddaa biyya kana yeroo uummata kana hojjetaa jira. Lammaffaan lola mootummaa Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa gidduutti hojjetamaa jirudha. Sadaffaan immoo lola milishaa fi humna addaa Amaaraan uummata Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessaa jirudha. Akka giddugala Oromiyaatti illee lollammaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootti wajjin gaggeessaa jiru. Inni agartuu waraana Shaaddaa kana waraana raayyaa ittisa biyyaa kan jedhaman kanaaf humna addaa milishaa gidduutti hojjetamaa jira. Naannoowwan biyya baratti naannoowwan uumaa kana qabatee naannoo kuyyuu gara salaalee kana qabatee akka giddugaleessa qofa osoo hin taane akka kutaalee Oromiyaa irratti lolatu gaggeeffamaa jira. Duula sanyii hoggaa uummata Oromoo kana irratti gaggeeffamaa jiru. Ofirraa lolataatu kan keessa jirtu beektaa Oromiyaan akka giddugala Oromiyaatti illee kana keessa jira. Hayyee gaarii dhagaa akkuma tuqaaftee miseensonni waraana bilisummaa Oromoo akkuma guutuu Oromiyaatti bakka socho'an hundatu tarkaanfii boonsaa fudhataadha jiru. Addatti guyyaa irraa kana kan dhageenyu godina Wallagga Lixaa Ona Qilxukaarraa keessatti tarkaanfii boonsaa akka waraanni bilisummaa Oromoo boon fudhate kaambii diinaa guutuutti akka barbadeessedha kan himamu. Gama biraatiin egaa guyyaan kun guyyaa kabajamaadha. Guyyaa gootonni Oromoodhaa itti yaadatamanidha. Akkamittiin yaadataa jirtu? Akkamittiin ayyaaneffataa jirtu? Akka obootti egaa akkuma nama tuqe oboonni lolaa injifataa kuffisaa kabajataadha jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo akkamittiin jirtu? Akka miseensa qeerroo bilisummaa Oromootti tarkaanfii diinaa fi boqonnaa naannoo odaa galgala yoo kuba qabatee magaalaa Amboo naannoo hoteela Afrikaa jedhamutti yeroo tarkaanfii qabneerraa naannoowwan garaagaraatti hundee diinaa argannee adabaa jirraa jira qeerroo bilisummaa Oromootti wal jaalatee kutaalee Oromiyaa kooditti immoo akka quba wal qabaannetti warraaqsaa kana deebisnee kutaa Oromiyaa waliin gahuudhaaf hojii guddaatti jirra. Akkamitti kabachiisaa jirru haala kutaalee Oromiyaa dogoggaatanii duula ilmaan Oromoo irratti kutaalee hunda keessaa dhufee irratti wal mari'ataa tooftaa diinaa irratti odeeffannoo waraana keenyaaf kennaa kanarratti illee hojii gurguddaa waraanni keenya akka odeeffannoo isaa adamsinnee irratti gama hundaan wal quba qabaataa ture ayyaaneffataa jirra. Lollan gaggeeffamaa jiru lola kutaa tokkoo miti lola Oromoof Oromiyaa balleessuudha. Lola paartii miti kun lola qaama waraana bilisummaa Oromoo qofatu hin taane adda bilisummaa Oromoo qofatu lola Oromoof Oromummaa balleessuudha. Kanaaf dhaabbachuuf immoo qeerroon bilisummaa Oromoo kaleessa seen gaddaa akkaataa itti ijaarame booreffamee qabatee kaayyoo fakkeessa qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan ga'uuf akka giddugaleessa Oromiyaa qofa miti akka kutaalee Oromiyaatti wal qabaannee hojii adabuu hojii diinaaf deebii ka'anaachuu irratti hojii gurguddaa hojjetaa jirra. Milishoota illee hidhannoo baatanii diinni jalaa bobba'aa jiran
akka kan waraanatti baramuun namoota meeshaa isaanii akka waraanatti geessanii irratti jennee milkoomnee irra kanarratti jechaadha. Guyyaa kaleessaadhaa galgala magaalaa Amboo keessatti tarkaanfii fudhatuun miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo dhugaadha. Mee tarkaanfiin sun qaama kamirratti fudhatame? Tarkaanfii sanaan bu'aa akkamiitu argame? Kanarrattis yaada kennuu qoodi. Tarkaanfiin kun qaama ministeera waraana walitti qabamte jechuudha. Tarkaanfii fudhatameedha. Qaamni qeerroon bilisummaa Oromoo of keessaa ijaare qaama gartuu to'umsa yookaan rifa abbaa torbee jedhamu nu torkeessaa hundeessineef tarkaanfii kana fudhatee tarkaanfii kanaan waraannishee lakkoofsaan eebbisan ta'an jedhamee kan madaan illee hedduudha jedhameera. Amma ammaatti gabaan amma jedhanii kan isin jechuu baadhu haalli magaalaa kanaa keessaa garuu amma ammaatti baay'ee ulfaataadha. Ammoo gaanonnis diina keenyaaf deebilaatti intiifni torbee kana guutuu qeerroo kutaalee Oromiyaa faayina wal qabaannee akkuma quba qabdu magaalaa kana kamteetti illee Ambootti guyyaa lamaffaadha tarkaanfii kaawwachiisaa jirtu. Kana qofa miti qeerroo gara Arsii gara Harargee ijoollee wal ijaarree Wallagga lixaa Baqallee Wallaggaatti quba wal qabaannee hojii tarkaanfii diina adabuun itti humnee jira jechuudha. Kanaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii boonsaadha. Tokkummaadhumaan jabaachuu qaba Oromoon biyya keessaa biyya jiru. Ayyee gaarii dhagaa amma tarkaanfiilee amma ifatti bifa kanaan irratti fudhataa jirtan irratti dabalataan ammoo hojiileen siyaasaa hojjetamuu qaban illee danuudha. Kanas maaliifan kaasaa? Yeroo garaagaraatti diinni hojimannee garaagaraadha hawaasa Oromoof kennee osoo hawaasni Oromoo hojimannee diinni kenneefitti koommatu diinni immoo shira garaagaraa bal'isuudhaan tarkaanfiilee ammeenya garaagaraa hawaasa Oromoo irratti fudhatamaa akka jirutu jira. Shirri sun ammas bal'atee akka tufetti jira. Gama sanaan isin maal hojjechaa jirtu? Sochii diinaa akkamittiin hordofaa jirtu isin akka miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo akka guutuu Oromiyaatti akka wal quba qabdanitti? Nuti amma beektee wanti jiru Roota garaagaraa mooraa qabxii bilisummaa Oromoo irratti hojjetaa jiru. Fakkeenyaaf amma hojii sagalee walabummaa Oromiyaa irratti ni bilbilla. Jedhanii namoota meeqa bulchaa jechaa kan jirantu jira. Hojii qaamni kun karaa cina xinqoollamaa miti jennee hubachiisaa turre namoota baay'ee illee kunillee shira hamaadha jechuun mooraa qabxii bilisummaa Oromoo keessatti maqaa reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanaan illee namoota lallabamtu jira jechuudha. Kanaan shira hojjetanii hojii hamaa namarratti hojjechuuf qabeemanidha. Kanaaf nuti gama keenyaan quban qabne wanti kun dogongoradhaa jenna. Quba qabdu waan kana kennataan keessan illee waan kana biyya biyya keessaallee. Dhugaadha. Isa kana ammaaf reediyoo irratti bal'ina isaa dubbachuu dhiisuu dandeenya. Ammoo magaalaa Finfinnee irraa akkasumas gara konyaalee lixa shaggar kana gara gindabaratitti bilbilamuudhaan odeeffannoo nuu kennaa waan jedhu tokko dhaga'eera. Ammoo akka waliigalaatti shiroota kanas haa ta'u kabiraarraa akkamittiin of eeguu qabu? Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasni Oromoo bal'aanis miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma kanaan dura immoo gargar qoqqooddataa turan ammas shirri sunis jiraa jedhama. Mee jalqaba waa'ee reediyoo irratti waan jettu qabaatte jedhiiti itti fufi immoo shira miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo qoqqooduuf deemaa jiru irratti yaada kennuu qoodi. Baay'ee miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo kana irraa argiteetta qeerroo Oromiyaa qeerroo jijjiiramaa qeerroo haaromsaa jedhanii maqaa qeerroo akeekaaf kaayyoon ijaaramu irraa daddaaqaniitu qeerroo dadhabanii humna isaa dadhabsiisanii ammas immoo argiteedha. Biyya keessa ammoo wantoota gurguddaa jibbisiisanii karaa gama miidiyaadhaan hojjetamu kun ni jira. Wanneen kun maal jechuuf beektaa galma Oromoon ga'uuf deemu kana hanqisuuf warra deemantu jira. Warri kun qeer tokkoon harka diinaa keessatti ijaaramanii gar tokko mooraa qabsoo keessatti ijaaramanii qeerroo bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf deemu. Wanneen kana irraa achitti qeerroo bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cuubbee eeguu danda'u tokko kana ittiin himu wanti hundumtuu caasaaf sarara hooggansa mataa isaa danda'e qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoo sarara caasaaf hooggansa mataa isaa danda'e bakka jirutti kuma wal qabaataa deemudha. Eenyu abbaan argee magaalaa keessa taa'ee bilbilee ankanadhaa kana jedhee itti isaa irraa guuree diinaaf dabarsee kennuu hin qabu jechuudha. Magaalota kan Finfinnee keessa namaa caafa dhaabaa keessa ta'anii warra kaayyoo keessa dhaabu kana gurguran warra miseensa dhaabaa kana xiyyeeffantuu heddummaa jira. Warreen kana irraa qeerroo bilisummaa Oromoo keessa beekuu qabu. Akeekaaf kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabatee jiru qeerroon bilisummaa Oromoo kana jabeessa sana galmaa'uudhaa waan ta'eef namoota kana godha irraa ogeeyyii fi paartii marii quba wal qabaachaa deemudha. Qofa qofaatti deema yoo ta'e illee diinaan nyaata waan kanarraa ogeeyyiidha. Isinillee biyya keessatti bilbiltanii odeessa godhachuu yoo barbaadan karaa caasaa keenyaa fi quunnamsiisaa deemaa caasaa qeerroo bilisummaa Oromoo kan waraanni bilisummaa Oromoo beekaman akka tooftaniidha. Akkuma kanaan duraa qeerroo bilisummaa Oromoo biyya keessaa mataa walitti qabuu irratti qooda miidiyaa fudhatu turtan haaluma kanaan toofaatii jira. Tolee ulfaadhu dhugaadhumatti nus gama keenyaan anaan ala yookaan xiqqii dhugaa saala gammaatti nama biyya keessaa kallattiidhaan bilbilee namarraa odeeffannoo walitti qabaa jiru hin jiru. Dhaggeeffattoonni keenya isa kan akka isaan beekan barbaanna. Namoonni maqaa reediyoo kanaan deemanii gara fuulduraatti hundee waan kana qorannee kan bira geenye saaxillu ta'a. Ammaaf isinis karaa caasaa jiru akkasittiin wal quba qabaadhaa. Miseensota waraana bilisummaa Oromoos caasaalee qeerroo bilisummaa Oromoo jiranis akka quba qabaachiif tanan
dhaamuu jaalladha. Dhumarratti egaa guyyaan kun guyyaa gootota Oromooti. Maal dhaammatta? Miseensota qeerroo bilisummaa Oromoof, miseensota waraana bilisummaa Oromoof, hawaasa Oromoo bal'aaf maal dhaammatta? Bara dhufu yoo waaq jedhe eessatti ayyaaneffanna laata? Guyyaan kun guyyaa addaa, guyyaa seena qabeessa, guyyaa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa kabajataa jirudha bakka garaa garaatti. Guyyaa ammoo nuti gabaannee turre jaarran baddaaf gammoojjii Wallaggaa keessatti wareegaman gammoojjii Eertiraa keessatti dhuman barana kana ayyaana kana immoo adda taasisu akka dhaabaa seenaa bilisummaa Oromootti sirna kunuunsa haguuggatanii alii calanqoo faanollee adda bilisummaa Oromootti dabalee yeroo ayyaana kana ayyaaneffaa jiru keessatti jirra. Immoo akka qeerroo bilisummaa Oromootti kaayyoo harkeessa jaallan kun irratti kufan galmaan ga'uuf gama keenyaan warraaqsi jabeessaa kutaalee Oromoota fa'aa walqoba qabaachaa deemuudha. Ammoo bara tokko keessatti kabajanna kan naan jettee nutti jabaannee biyya keenya Oromiyaa harkatti galfannee boqoo keenya wal qabannee Oromoon biyya keessa jiru biyya alaa jiru walitti dhufnee akka bilisummaan kabajanneera kana hawwii guddaa kan hawwii qofa miti itti jabaannee diina keenya ofirraa qolacheetii humna keenyallee dandeettii keenyallee itti fudhachaan jirreetiin itti barbaadeeti. Guyyaan kun guyyaa nuuf kabajamaadha. Guyyaa ultima qabeessa guyyaa qeerroon bilisummaa Oromoo beektonni keenya hayyoonni keenya gootonni keenya waan magarsaa barii aadaa fitticha maamilli ilma guutuu mucaa ganna saddeetiitti wareegame daa'ima haadha rifaan wareegamte jira qabsoo kanaaf kaayyoo kana galmaan ga'uuf nuti haga dhumaatti haga naayitti itti jirraa waan illee nu gargaaraa jiran biyya keenya illee waaqanni waliin lolaa jira nuti haga kannaa haga keenyaan injifannaa akka gammadeenya akka milkoomnee waliin jiraannee jedhaannis kaayyoon keenya ganna ga'uu shakkii takka illee kan isin jechuun barbaada. Xumurlee jedheen ture qabxii tokko kaaftee galma keenyas nu geenyaa waaqnis nu gargaaraa jette. Eessa ga'uudhaaf kan amma gootonni Oromoodhaa wareegaman maal argamsiisuudhaaf isinoo har'a eessa ga'uudhaaf qabsaa jirtu yookaan gabaabaatti galmi qabsoo bilisummaa Oromoo har'a aarsaan itti ba'aa jiru duris itti ba'aa ture eessa? Galmi isaa beekamaadha. Galma magarsaa barii irratti gammoojjii shimmaggaatti wareegame galma Oromoo Qilxuu itti qarqartirootti aarsaa kaffale galma eelgaddaatti roobsan gammatii hojii keessatti lubbuu isaa kanfale galma jaayibisaan eelgaddaa halkundee keessatti lubbuu isaa wareege sana galiin ga'uuf deemna. Kaayyoo biraa tokko illee hin qabu. Galmi kun sarara jaallan itti dhiiganii lafeetti hafan sana galmaan ga'uudha. Oromiyaa bilisoomte, Oromiyaa birmadoomte, Oromiyaa walaboomte gadhaabuudha. Kanarraa immoo ololti gantoonni baay'atan mooraa qabsoo keessa sadeen yookaan warri deeman heddummatanis duuba deebisuu hin danda'an haala keenyaan akka injifannee shakkii waan hin qabneef kanaaf deemnaa kanaaf daandii jirraa wanna keenyas akka geessifachuu hin qabne. Gaaruma gardooftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo tarkaanfiilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggariin dhiyeenya kana fudhatamaa jiruu fi sochii waraana bilisummaa Oromoo WBO akkasumas dhimma ayyaana takkaa'u guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun yaada miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa godina Shawaa Lixaarraa arganne isin dhageessifne kanuma agammaatti dhageessan kana fakkaata. Maa'ii irratti ammoo lolli duguuggaa sanyii qindaawaan loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa jedhaman poolisoota poolisii federaalaa jedhaman poolisoota poolisii humna addaa Oromiyaa milishoota naannoo Amaaraa liyyuu ayilii naannoo Amaaraatiin dhiyeenya kana konyaalee lixa shaggar konyaa Wallagga ba'aa lixa Wallaggaa horra guduruu Wallaggaa keessa gaggeeffamaa ture jabaatee itti fufuun arraaf duguuggaa sanyiidha godina Wallagga ba'aa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti waan odeeffanne isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Magaalaa Naqamtee fi naannoo sana akkasumas onoota godina Wallagga ba'aa kanneen akka Roolimmuu, Eebantuu, Roolimmuu, Galiilaa, Giddaa Ayyaanaa naannoo sanatti WBO'n tarkaanfii fudhataa jira. Loltoonni Nyaaphaas hawaasa Oromoodhaa gidirsaa jiru. Kabiraan kan namatti tolu hooggantoota poolisiidhaa, raayyaa ittisa biyyaa akkasumas liyyuu ayilii naannoo Amaaraadhaa kan dhiyeenya lixa Oromiyaatti bobba'anii kan 6-7 ta'an keessaa gammaatti 4 WBO'dhaan abbaa torbeetiin keessaa ajjeefamutu himama. Meesa fagoo dhiibneessa kaleessaarraa jalqabna. Kaleessa kana Darajjee Seefee kan jedhamu ajjeefamuu isaatu hima. Koloneel Darajjee Seefee namni jedhamu kun ammoo abbaa galaa yookaan loojistikii waraana Koloneel Abiyyi Izii Lixaatis jedhama. Kanarraa nu himimee maal quba qabdaa? Akkuma odeeffamaa ture maasirriitii yookaan miidiyaa hawaasaa irratti akkuma naanna'aa ture waraanni bilisummaa Oromoo
zooniilee lixa Oromiyaatti argaman mara keessatti tarkaanfii guddaa fi daangessaa fudhachaa jira. Diinarratti akkuma beekamu mootummaan lixa Oromiyaa kana kolonii jala galchuudhaaf yookiin duguggaa sanyii gaggeessuudhaaf goda irratti waraana alaafkeessaan sirna duguggaa sanyii raawwatan walitti yaamee ergifatee naannoo sanatti siyaa akkuma jiru eenyullee qubatan qabudha. Kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo deebii kennuudhaaf fi humna gahaa fi gooftaa akkuma qabu dhimmoota kanarratti tarkaanfiilee barbaachisoo ta'an fudhachaa jiraachaa kan wal qabate Wallagga Bahaa, Guddaa, Hiramuu, Dibantuu naannolee kana keessatti waraana mootummaa kanarratti taasifamaa kaan immoo deebisee kaan immoo ajjeesee meeshaalee waraanaa jajjaboo ta'an illee irraa hiikuudhaan sabiilii qabsoo waraana bilisummaa Oromoo taasisaa jira. Kan amma tarkaanfii namicha kana irratti fudhatame iddoon isa qabatamaatti eessa akka ta'e yoo beekte nuu kaaftaa. Dabalataan ammoo hoogganni poolisii federaalaadhaa kan duguggaa sanyii ammaa kana Oromoota lixa Oromiyaa irratti gaggeessuudhaaf gadi bu'ee ajjeefamuusaa nus gabaasnee dhuma turre. Godina Wallagga Bahaa qofa osoo hin ta'in lixa keessattis bifuma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii boonsaa fudhataa akka jirus ni dubbatama. Akka waliigalaatti hawaasni Oromoodhaa Konyaa lixa Oromiyaa keessa jiru maal keessa jira yoo quba qabaatte kan godina Shawaa Lixaa yookaan lixa Shaggar kanallee nuu kaafta. Sababni isaas isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo keessa jirtu guyyaa guyyaatti odeeffannoo walii qooddu waan ta'eef wal quba qabdu. Maal keessa jira hawaasni Oromoo akkuma waliigalaatti kan gara lixa Oromiyaadha kun jalqaba irratti dhimma darajee kana yoo sirriitti keessa beekte osoo irra deebitee nu ibsite. Lixa Oromiyaa naannoo Wallagga Bahaatti tarkaanfiin irratti fudhatame Ona saat yang bantu konya Wallagga Bahaa keessa tarkaanfiin irratti fudhatameeti tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo ini itu sakattaa yookiis uummata dararuu ba'anii waraanni bilisummaa Oromoo doftee harka hidhuudhaanii fi deebii kennee kanarratti namatti kun nagadaa fudhatanii jira jechaadha. Hayyee bareedaa dhagaa kun kan gara gama waraana bilisummaa Oromoo boon fudhatamaa jirudha. Akka waliigalaatti hawaasni Oromoodhaa gara lixa Oromiyaa kun maal keessa jira? Akka hawaasaatti immoo hawaasni Oromoo guutuu Oromiyaa walii dirmatuuf maaltu ta'uu malee yeroo inni waraanaa guddaan guutuudhuma impaayera Itoophiyaa irraa tarkaa'uu kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa gara lixaatti bobba'ee jiru kana miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaadhaa kanneen humni waraanaa guddaan keessa hin jirre silaa maal godhuu malan hawaasa Oromoodhaa duguggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jiru kana tumsuudhaaf. Hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa jiru waggaa sadii irraa qabee sirna koomaandii jalatti duraa ukkaanfamee ajjeefamaa reebamaa hidhamaa dararamaa batakaa kan ture hanga irraatti adeemsaanii fi sirni kun sirna duguggaa sanyii irraan jira. Waraana takayyaree kaan yeroo kan biraa Israa'el irraa fidee yeroo kan biraa Eertiraa irraa fidee yeroo kan biraa humna addaa Amaaraa jedhee ergifatee fidee uummata sana dararaa asuma ta'e hanga irraatti dararaatuma jira. Dararaa fi gochoota kanneessaanii kan akka duguggaa sanyii dideeddaa abbaa filtana haadhaa filtana wal biratti qabanii ajjeesuun tarkaanfiilee hamaa irratti raawwachuun qaluun ajjeesuun qabeenya namaa barbadeessuu mana namaa saamuu qotomisoota hedduu ijummaa keessatti taasisanii tarkaanfiilee hamaa irratti taasisaa jiranidha. Kanaan wal qabatee uummanni lixa Oromiyaa darara hamaa jala yookiis immoo ukkaanfamuu hin malle irra tuqatee jira jechuudha. Kanarratti egaa uummanni Oromoo guutuulee Oromiyaa keessaatii kanallee irratti ilaalee hin qabne onoota mara keessaatii konyaa Oromiyaa keessatti argaman keessaatii yerootti uummanni Oromoo dirmatee waan lixa Oromiyaa kanarratti raawwachaa jiru kana irraa hirmaatee yookiis immoo wajjin rakkatee yoo jiru wajjin biyee kanneen dhageessee fi uummata kana hojjechaa hin malle kana jedhaatii hirmatee fi baatu. Bareedaadha. Dhumarratti qabxii tokko kaaseen xumura. Innis maali? Duguggaa sanyii hamaa har'a kutaalee Oromiyaa gara lixaa kanatti giddugaleessatti kibba bahaa Oromiyaa godina Arsiif Baaleedha dhiyeenya jalqabee haa ta'u malee akkasumas kibba Oromiyaa godina Gujii Booranaa keessatti raawwataa jiru. Dhiyeenya kana akkuma waliigalaatti guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jiru. Kanaaf sababa kan ta'e hayyoota warra jedhaman xiinxaltoota siyaasaa warra jedhamanii hawaasa Oromoo burjaajessuu isaaniiti galma qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa wallaachisuu isaaniiti yeroo hawaasni Oromoo gabrummaa hamtuutti deemaa jirutti bilisoomteetta jechuu isaaniiti yeroo Oromoo fidhannoon barbaachisutti faashiniin qawwee darbeera hiikkadhu jechuu isaaniitu Oromoo kanaan ga'e warra jedhantu jira. Isa kana attamitti qooddattate dabalataan kana hundumaaf kan saaxila immoo tokko galma qabsoo bilisummaa Oromoo wallaaluu waan ta'eef
Har'a isin maal argamsiisuuf qabsaa jirtu? Woboon maal argamsiisuuf qabsaa jira? Isin miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo maal argamsiisuuf qabsaa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Impaayera Itoophiyaa Dimookiraatessuu moo biyya Oromoo Oromiyaa walaboomsuudha? Kanarratti yaada kennuu kenni hangama koon asuma irratti hangaaffii koo xumuraa. Akkuma beekamu waggoota sadan lamman darbanii qeerroon bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti mootummaa gabroonfataa waggaa 27 nu gabroomse Kami jabatanii ajjeefamanii wareegamanii tokkotti ni yaadatama. Kanaan wal qabatu ayyaannii fi hangafoonni ijoollee qeerroo bilisummaa Oromoo hedduu isaanii dogoggora hamaa keessa bu'uudhaan yeroo itti hidhamneen ni barbaachisu yeroo itti uummatni Oromoo kanillee martillee eenyullee daa'imnillee guddaattinaan eeggatamuutii yeroo itti hidhachuu malatti hidhannoo raayituudhaan waraana bilisummaa Oromoo kaan isaanii goonsanii qeerroo bilisummaa Oromoo kaan isaanii goonsanii ogeessa hayyoota fakkaatuudhaaniti biifannoo irra sa'aatii kanatti hidhannoon hin barbaachisu qabsaa'uun hin barbaachisu kana booda qabsoota irraa guddina biyyattiitiif yookiin illee guddina magaalitaa Oromiyaatiifiti dharraan lamalee gabrummaa jala ba'anii irra yerootti jiranii goonfamanii fi yeroo akkas jedhanii hawaasa illee qeerroolee goonsanii bakka lamatti gargar jirantu ture kun ammoo dogoggora hamaa keessatti nuti gabrummaa isa hangafotti waan nu cabsee jiru yeroon amma keessa jiru yerootti qeerroon bilisummaa Oromoo hundinuu jiraatudha. Yerootti uummatni Oromoo kamillee jiraatudha. Yeroon amma keessa jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'anii yerootti gabrummaa hamaa kana kutusanii fi yerootti gabrummaa hamaa kana hundeetti kutanii ijoolleen Oromoo kamillee jirattee bakka jirtu kaatee bakka jirtu wal waamtee dhaabbattee dooniilee mara keessaa ba'aa fi lixa Oromiyaa kaabaa fi kibba Oromiyaa itti galatti eenyullee hidhannoo barbaachisaa ta'ee fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin socho'ee waraana bilisummaa Oromoo irraatti sagalee fudhatee waraana bilisummaa Oromoo irraatti qajeelcha fudhatee yeroo inni itti qabsoo hidhannoo jabeessuuf yeroo inni itti qabsoo hidhannoo itti galu ta'uu qaban jedha. Nutis akka qeerroo bilisummaa Oromootti akka waraana bilisummaa Oromootti akka abbaa darbeetti gochoota nuti gochuuf jirru tarkaanfilee nuti fudhachaa jirru qabsoo nuti gosa jirru fi qabsoo walabummaa Oromiyaatii fi biyya Oromiyaa walaboomse dhaabuuf ijaaruuf dari fageessine bilisummaa Oromoo mirkaneessinu ta'an jedha. Kan maayisarratti san dhageessifne duguuggaa sanyii qindaawaa godina Wallagga Ba'aa keessatti humnoota akka akkaan Oromoota irratti gaggeeffamaa jiru qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa arganne isin dhageessifneedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaadhaa mudataa jiran addatti tarkaanfilee boonsoo miseensota qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaan fudhatamaa jiranii fi lola duguuggaa sanyii fi muncaafama qabeenyaa kaaba Oromiyaa.